jakoda ayo ke papo ke ko yarana tagora yoyya harka fuune akkam jirtu genyi keenya kan kabajaaf jaalalam bakkuma jirtanitti isina qabu arraantaana seenaa nama jabaa artistii beekamaa qabanni isiniif dhiyaannee jirra hanga xumura sagantichaatti nu faana ta'aatii nu hordofaa. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabu wallisaa Ebbisaa Addunyaa hagayya 30 bara 1996 wareegame sirboota qabsoo uummata Oromoo daranuu jajjabeessaa hedduu gumaacheera Ebbisaanii. Kana malees sirboota aadaa kan jaalalam geerarsaan ni beekama jedhu hiriyyoon isaa. Seenaan Ebbisaa kan hangammaatti hin dubbatamneef ga'eenni afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaaches baay'eetu jira. Ogummaa gitaaraa walaloo jajjaboon hamilee uummataa cimsuu fi dhuunfaanis qabsoo keessatti nama qooda guddaa fudhateedha. Ebbisaan qabsoo Oromoo keessatti aarsaa barbaachisu kaffaluuf kutataa akka ture yeroo suma argaa turre jedhu artistoonni Oromoo baay'inaan isa beekan. Wanna minyatu cufa rabbi godda tarka qaba. Ebbisaan eenyu kan jedhuuf bara 1962 gara dhumaarratti dhalate umriin isaa barnootaa wayitaa ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa oliiqaa dingil seene kan jedhan harmeen Ebbisaa Addunyaa aadde Sannaayit Kabbadaa gosa sadarkaa lammaffaa immoo qeellamitti barate jedhani maatirikii fudhatee otoo qabxii eeggataa jiru fulbaana keessa warri keenya abaawoon dhufanii jennaan isunumatti makame jedhani lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalate umrii ijoollummaa qabsoo Oromootti dabarse kan jedhan aadde Sannaayit keessumaa qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti magaalaa Dambidollootti hanga Asoosaatti deemee hojjeteera jedhani boodarra gara magaalaa Finfinnee deeme sirboota qabsoo Oromoo hundee ta'an hedduu otoma shaakaluun gara Booranaatti ramadamee ture jedhu Booranatti gama Saaba'ee booda Finfinneetti deebi'e hiriyoota isaa waliin otoo sirboota qabsoo hojjetan wayita haalli rakkisaan ture sana keessatti lubbuu isaa dhabe. Bareedo jakoda ayo ke papo ke ko yarana tagora wayita sanillee anduubatti hin jedhu naan jedhee ture jedhani dudduubatti hin jennu waliin jennee kaane kan jedhu hacuuccaa uummata Oromoo irraa ga'aa tureef onnee guutuudhaan qabsaa ture kan jedhan addee Sannaayit erga inni isaan biraa deemellee itti deddeebi'anii of biratti deebisuuf yaalanillee inni garuu kayyoo isaarraa duubatti hin deebi'u hin barbaanne jedhani gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuun gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture boodarra muuziqaaf jireenya isaa kenne otoo hojjetaa jiru du'e jedhu booddee kootis garagalee hin ilaalu kanatu ta'e sanatu ta'e hin jedhu an seenaa hojjechuurraa booda hin deebi'u naan jedhe garaa nakute akkas godhanii lafa kaanii mucaakoo jechuun seenaa isaa harmeen isaa dubbatti amma kunoo waggaa 21 fixeera bara 1988 hagayya guyyaa 24ffaa ajjeefame gaafa guyyaa 27ffaa dhufe na biratti awwaalame gumaa gootatu baasa gumaan mucaakootii nafu waaqayyo yeroo eege gumaa baasa jechuun ammallee eelaa qaban dubbatti aadde Sannaayit yookiin harmeen Ebbisaa fuudhee dhala hin godhanne garuu qabsoo Oromoo wayita firii godhachaa deemu keessattan mucaakoo ilaala jedhan harmeen Ebbisaa Addunyaa aadde Sannaayit seenaa isaa qaba malee mucaan koo dhalas hin qabu mallaqas keewwatee hin qabu hammanumaa seenaa isaa ol ba'u isaatiif qabsoon ija godhachuu isaatti baay'eetti boon jedhani weellistoonni gameeyyiin wayita Ebbisaa yaadatan bara 1991 hanga 92 keessatti dhiyeenyaan kan beekan weellistoota Oromoo gameeyyii kanneen akka Hirphaa Gaanfuree Burqaa Daawwitii Mokkonnanii fi Tottobaa Taaddasee Margoo Saggaayii Dandanaa fi Ebbisaa Addunyaa akkamiin akka beekan gaafatee ture miidiyaan BBC'n uummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabu weellisaan Saggaayii Dandanaa fi Ebbisaa Addunyaa gara baandiitti seenee muuziqaa kaasettaan baasuun duratti dandeettii gitaaraa qabuun sirbootaa fi qabsoo aadaatiin waraana bashannansiisaa ture jedha kaasetta irratti du'e ammoo baandii bilisummaa keessatti hojjete jedhe akkaataan du'a isaa baay'ee nama gaddisiisa jedhan dubbata Saggaayin
Ebbisaan Addunyaa waliin bara 1991 waajjira Abaa'ootti akka wal beekan kan dubbatu Saggaa'een akkaataa Ebbisaa itti du'e waan itti dhiyeenyaan beeku nutti himee ture. Ebbisaan Addunyaa lubbuun isaa yogga darbu magaaluma Finfinnee jira. Biqilaa guyyootaa waliin mana tokko jiraata turuun naannoo Shiroo Meedaa guyyaa tokko keessumaa waa itti dhufe. Manni dhiphaan waan ta'eef biqilaan hiriyaa isaa bira bule. Namni Ebbisaa bira dhufe kun qabsaadhaan ajaja waraana adda bilisummaa Oromooti. Namni kun yeroo baay'ee hidhamee mana hidhaatis miliqee nama bahaa turedha. Gaafa Ebbisaan du'e sana nama kana barbaachaan dhufanii warri itti mootummaa tajarri ol seenan Ebbisaa fi keessummaan isaa kun rifeensa mataa isaanii dhedheeraadhaan wal fakkaata. Jalqaba Ebbisaa rasaasaan rukutanii madeessanii isa booda keessummaa Ebbisaa ajjeesanii. Gaafa sana nama sadiitu mooraa Ebbisaan keessa jiraatti du'e. Isaan mucayyoo jalqaba balbala mooraa bante Ebbisaa fi keessummaa Ebbisaati. Haalli Ebbisaan itti du'e ammoo baay'ee nama gaddisiisa. Haala suukaneessaadhaan naannoo Ashawaa Meedaa bakka Taataaq jedhamu fuula mooraa waraanaa turetti geessanii ajjeesanii waraabessaaf kennani. Qonnaan bultoonni naannoo turreefa waraabessarraa baasan jedha Saggaa'een. Weeddisaan Hirphaa Gaanfureen Burqaa Ebbisaan nama nagaa bira bosona seenee dhabuu isaatti akka gaddee dubbateera. Ebbisaan nama nagaa biraa hin deeme. Yeroo bosona seenuuf ka'e waliin seenuu mari'annee turre. Garuu akkuma carraa adda baanee deebinee dhabee hiriyaa koo sagalee bilisummaa Oromoo dhaga'e du'asaa jedha. Nama baay'ee jabaa ture. Onneedhaan dandeettii muuziqaatiin goota ture. Wallee isaa keessaa kan hin jaalatamne hin jiru. Anaaf sirba tokko naaf uumaa jira jedha Hirphaa. Sirba Booranaa waa xiqqoo bashaadduu jedhu isatu gitaara naa shaakalchiisaa ture jedha. Walaloo hamma tokko isatu barreesse. Biqilaa guyyootaa waliin barreessanii jedha Hirphaan. Hiriyoota guyyaa mara waliin oolan ta'u kan dubbatu Daawitee Mokkonan hanga Ebbisaa du'aan dhabutti gargar baanee hin beeknu jedha. Ergasii sirba tokko yaadannoof sirbeera jedha. Ebbisaan Addunyaa akka qabsaatti beeka. Muuziqaa baay'ee jaallata. Ebbisaan gitaara qaba. Gitaara isaatiin hojjanna. Yeroo hundaa wal argina Ebbisaa wajjin jedha. Anii fi tottobaan gitaara Ebbisaa irraa ergifannee kophaa cidhaafaarratti waliin weellisnee deebisnaaf jedha Daawiteen. Torbaan Ebbisaan du'e san oni keessaa namni tokkoyyuu mallaqa hin qabu ture. Kanaafuu Ebbisaan mallaqa wayii biyya alaatii waan naaf ergameef isiniin affeera jedhee sanbatatti nu beellamee ture jedha. Akkasitti gargar gallee guyyaa beellamaa sana garuu Ebbisaan du'a isaa dhageenye jedha. Edaa inni guyyaa kamisaa akka du'e jechuu dhageenye jechuun yaadannoo gaddaan guutame nutti hime Daawiteen. Reeffa isaa hospitaalatti ilaaluu wayita deemnu namoonni keenya iddoo sana akka deemnu nutti himani. Haalli naannoo san ture sodaachisaa waan tureef isin ajjeesuu jedhanii achi nu deemsisani. Sirrimatti illee otoo reeffa isaa hin argine gargar baane jira. Reeffa isaa biyyumatti erganii jechuun dubbata waan garaa isaa jiru Daawiteen. Wayita sana kaaseeta maqaan dhufeen jira jedhuun beekamu hojjechaa jiraachuu kan dubbatu Daawiteen erga albaama isaa xumuree sirba tokko keessaa baasee sirba ittiin Ebbisaa yaadatu keessa buusuu isaa dubbata. Garuu maalan godhuu otoon sirbuma bu'aa Ebbisaa yaadate keessa koo bu'aa jechuun sirbe. Bareedoo jakooda ayyoo kee faafoo keetoo nyaara goraa. Riyyaan Ebbisaa Addunyaa kan biraan mana tokko keessa waliin bulaa turan Tottobaa Taaddasee margoo waa'ee Ebbisaa dubbateera. Bara afaan Oromoo dubbachuun rakkoo turetti adda bilisummaan Oromoo qubee barsiisuun ija nu banachiisanii turan jedha. Warri kana godhe keessaa Ebbisaa tokko. Ga'een afaan Oromoo guddisuun qubee afaan Oromoo barsiisuu keessatti qabu namni beeku weellisuma qofa beeku namni isaa. Ebbisaan jalqaba dabballummaadhaan gara Booranaatti bobba'e. Achitti rakkina meeqa argee isa booda dhufee waajjira Abaa'ootti makame. Erga chaartarii diigame Hirphaa fi Ebbisaa waliin taane dhaabbata dabaluuf wayita deemaa turretti lixa Oromiyaa magaalaa Canqootti qabamee hidhame kan jedhu Tottobaan achi booda baandii gadaa hundeessine. Ebbisaan nu waliin ture. Walaloo sirboota isaa yoo ilaalamu of kennee waanuma wareegamu fakkaata jechuun cimina Ebbisaa ibsa. Gidduu ajjeefamuu jedhu sana torbaan lama dura akka hordofamaa jiru nutti himee ture. Isa dhumaa kan nutti wal argine akka iftaanumaa isaa isa ajjeefamuu jedhu mana koo bulee jira. Akka iftaanummaa isaatti akka nu affeeru nutti hime guyyaa sana
cidha wayitu ture. Bareedo jakooda ayyoo kee faaboo keetu nyaarana tagoora. Ebbisaan cidha sanarratti hin argamne ni hafe. Isa booda qophii sanarratti oduun gaddaan dhaqqabe. Ebbisaan ajjeefameera kan jedhu. Wayitaachii deemanii iddoo sana harkisanii fuudhanii deemanii gataniiru nuun jedhani. Yeroo booda ammoo hospitaala Minilikkitti argameera jedhanii jechuun haala suukkaneessaa Ebbisaa itti du'e ibsa tottobaan. Namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irraatti jecha Ebbisaan addunyaa ittiin beekamuudha. Geerarsa isaa ergaa dabarfamuu qabsoo jajjabeessuuf uummata mirgaa fi akka falmatu kakaasu keessatti ga'een Ebbisaa yoomuu hin dagatamu kan jedhu hirphaan keessumaa walaloo geerarsa isaati. Otoo funyoon hin jirre funyoo dheeraa hin jirre maaltu muka yaabbata. Otoo damma nyaachuuf maaltu abdata. Otoo seenaan hin jirre yoona maaltu of yaadata. Eenyummaa isaa dhaadata kan jedhu geerarsa isaati. Adaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadhaa galma seenaa qoradhaa. Nama seenaa hin beekne bishaan gabatee irraatti garaa argatti jallata. Ergaa jabaa of keessaa qabdi kan Ebbisaan Addunyaa ittiin beekamuudha. Sirbasaa kan diina baay'ee cabsedha. Yeroo sana dabballees weellistotas tarree unadhaa maccaa fi tuulama kan jajjabeessu ture. Otoma hamma humna keenya qabsoomnu gaafa baay'ee fi galli keenya yaaddoo keessa galu biyya ambaatti baqanne. Ifaajeen keenya lafatti hin banne firii godhachaa jira kan jedhu hirphaan geerarsa ittiin Ebbisaa yaadatu geeraree walaluun kuni. Balballi lulluunca'ee dalga galee cicciisa. Allaattichi joobiraa samii keessa barrisa. Yaa haadha koo jabaadhu imbooni maal abbaa isaa. Yeroo isheetu tura malee dudda keeyyuu nan baasa. Abbaa abbuu hin yaaddayni ilmi koo ni du'a jette. Inni isaanii kaaneef roobe nuuf karfaffaa'uu seete kan jedhu kan hirphaan fureettiin sirbeessaati. Yaa biyyoona nyaatiin kan biraa kan ittiin Ebbisaan Addunyaa ittiin beekamu keessa yaa biyyoona nyaatiin isa jedhudha. Ebbisaan geerarsa yaa biyyoona nyaatiin hammuma bilisummaa ija koo argutti jedhu garuu hin oolle akka hin taanetti biyyeen nyaatte kan jedhan hirphaadha. Kana malees walaloo ergaa jajjaboo baatan yeedaloo hamilee namaa kakaasu ittiin baasuudhaan baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina akkas tattaaffatanii garbuumatti hafuun farra mirga dhabuun salphina jechuun quqqaa garaa isaa keessa jiru baasee himataa ture jedha hirphaan. Waan namni nyaatu cufaa rabbi guddaa tarkaa qaba. Dhumarratti garuu akka inni dhaammate ta'uu dide bilisummaan hankaakee irbaata dachee ta'e jechuun gadda keessa isaa jiru ibsa hirphaa gaafure burqaa waa'ee Ebbisaa Addunyaa yoo dubbatu. Artiin Oromootiin qabsoo uummata Oromootiin anniisaa horuu keessatti dararaan dhalli namaa hin argine kan jedhu daawwiteen har'a garuu ifaajeen keenya bu'aan isaa argamaa jira jedha. Surree tottobaa kan jedhu Ebbisaan wayita mana koo bule sana kofoo koo gurraacha tokko fuudhee uffatee kun kanuma kiyyaa ofitti hin baasu jedhee anis uffadhu jedheeni akka naanna biraa deeme. Yeroo sana qomeen buburree tokkoo fi surree koo kana uffatee ba'e. Gaafa reeffa isaa deemnee ilaallu uffata kanaan jira yoomuu hin dagadhu jedha. Waa'ee keessa isaa jiru yoo dubbatu hiriyyaan isaa tottobaan. Wanti sammuu kiyya keessaa hin banne kan harmeen Ebbisaa dubbatanidha. Ebbisaan du'ee naannoo 7 booda harmeen isaa yaa'ii mancaaftuu lama irratti affeeramanii argamanii turani. Sagalee guddistuu qabatanii mucaan koo hin duune kanan du'e lammii isaa fi kaayyoo isaatiif garuu amma du'eera jedhanii deebisanii. Sababni isaa otoo mucaan tokkollee hin godhatin yookiin dhala tokkollee hin godhatin ta'ee isa ilaaleen obsa ture jetti. Harmeen isaa waan keessa isaanii jiru yoo dubbattu. Amma garuu dhala waan hin qabneef Ebbisaan du'eera jennaan hunduu wayita boo'u haasaa dadhabanii addaan kutanii jechuun waan yaadatu dubbata tottobaan. Artistii Ebbisaa Addunyaa nama ija jabeessa goota daabee lulee nama gara laafessaa fi dhala namaa hundaa waan gaarii yaaduu fi fuula duratti waan garaa isaa namaa ofitti amanummaan dubbatu ture jedha hiriyyaan fi maatiin isaanii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kabajamtoota hordoftoota keenya seenaan Ebbisaa Addunyaa kana qofaa miti kararraaf qindeeffannetu isa kana bollasaa daadhiinaa guutu horaa bulaa deebanaa. Bareedo jakooda ayyoo kee faaboo keetu nyaarana tagoora.